السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابا جمتوتا فردوتوتا شاينا على درساتا الرلي أكما كاليتي هجي هاروا كنمو جالتو هاروا نمني هردون نمني أجدرت فيدمين بيني كنمني اسفندنو جالتن isini qabanneetu dhufe dirqama aappii kana namni hundi yoo arge ni gammada jeetii yaada. Aappiin kunillee eessa arganna yoo jettan pilaastoorii keessa argattanii inni sunis kana kunooti osoon isinitti illee dheereessine gara barumsatti ceena. Aappichi maal faayidaa qaba yoo ka jettan taate osoo bilbila keenya harkaan hin kaasin yoo namni nurratti bilbile kallattiidhaan haloo jennee jala kaasuu fi yookiin irratti cufuu jechuu sagalemaan akkuma namni si bilbiletti kallattiidhaan irraa sagalemateetiin irraa kaaftee sagalemateetiin irratti cuftaa jechuu keessuma ol fuutee dubbatti yoo jala kaasullee barbaadde haloo jetteeni dura kaaftee itti haasa'uu dandeessa. Akkasiif nu gargaara. Inni sunis kam yoo jettan isa kana ni agartan jeetii yaada. Aappii kana keessa arganna yoo jettan pilaastoora keessaa buufattanii ni gartanii pilaastoora keessa irratti katabtanii buufattanii haala kamiin akkas goonaa warri jettan na hordofa hanga dhumatti ni fatinaadha. Irra dhoofna eega gabbuufanne booda pilaastoorii keessa intee gabbuufatta aappichi kana akkana sii dhufa jalqaba hogga gabbuufattee next jettaanii bikkattoota ni argitanii tara lama next jettaan achi booda mallattoo diimaa kana ni agartan jeetii yaada. Kallattii marka mirgaa kana dhooftanii deemtan jechuudha. Innuu si garsiisa isuma hordofta ni dhoofta kallattiidhaan as fida bakka magariisaa kana bira magariisaa kana ni tuyta haala kanaan si fida si galee isa kana ni ganta cufaadhaan si dhufu hoggu duraati ni bantaa jechuudha. Achi booda irraa deebinaa jechuudha gara duubatti. Achi booda akkana si fida barreeffama allahu jetteeni allahu bakka jettana bakka duraa gara duraa tajirtana bikkatoo taanii agartan jeetii yaada. Dhooftanii taraa taanii sammallee lama goonii fi si fide allahu numa jettaanii ammaas allahu jettaanii ammaas allahu jettaan. Achi booda haala kanaan si baasa si galee barmajicha kana banii yaani hayyama si gaafatu jira hayyama isaa ni kennitaaf jechuudha. Asin si baasa kun haala kanatti barmaja kaawwaliin si fida inni bantaa jechuudha. Akkanatti allahu jettaanii hayyama si gaafata hayyama kennitaaf jechuudha. Achi booda gara duubatti deebitee kallattiidhaan akka duubatti tanuma takka duubatti deebitee jechuudha. Okee siin ja'a. Achi booda bakka sagalee waraabduu tana ni gartan jeetii yaada. Fakkeenyaaf sagalee waraabduu irratti gad dhoofta. Hello. Obsa xiqqoo waan sagalee waraabutti jiruuf anna seef hin godhu bakka sagalee waraabduu irratti gad dhoofteeti haloo jettee hoggaa inni irra deebisin jelle irruma deebitee haloo jetteen hoggaa inni seef bakka jettu si fide seef godhattaa jechuudha. Bakka tanaas lammaata tanallee irratti gad dhooftee akkanatti kanaan haala sana irratti gad dhooftee dhiifama haala sana irratti gad dhooftee hoggaa inni si waraabu jalqabe noo jettaan noo jetteen hagee hoggaa inni noo jedhee barreessee seef jechaa si fide seef godhatta tanaas bakka tanallee akkuma asirra barreeffama kanatti irra gad dhooftee jettaanii bakka tanaas saayilanti bakka jettan agartanii kallattiidhaan irra gad dhooftanii saayilanti godhattanii siif baasaa seef goota bakka ga'antu sanallee irruma gad dhooftee haaluma saniin bilook jettaan seef godhatta. Kallattiidhaan nama si bilbilee hoggaa asirratti heloo jettee seef godhatte nama si bilbilee kallattii maan jalaa kaaftaa jechuudha. Asillee nama abbaa fete waan noo jettee duraan seef godhattee hoggaa nama ol kaaftee abbaa irratti cufuu fetellee noo jettaanii ifin irratti cufama.
bakka tanas kura ta'amman OS jirti silent bakka jetuna illee abbaa feete hoggaan sitte wala sitte jee silent irra godhoo barbaaddu soo harka ittiin tuqne silent jetteeni silent sirraa haa jettu nama jawwaala kee keessa aslan biloo kuma godhuu barbaaddu illee hoggaan sitti bilbilee si daraare osoo harka keetiin gootee laffaane asima tana biloo kunuma jettaan hoggaan achirraa sitti bilbilee kallattii maan biloo ta'a jechuudha namichi sun oromsi keenya kaarrallee kana fakkaata karaa YouTube keenyaaf warri haarawaa taatan subscribe godhuun dagatinaadha. Share like godhuus hin irraanfatina. Hanga barumsa biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan tura.